Ashama akkam jirtu baga gammada WhatsApp setting haaraa gadi nu dhiisee jira. Footoo fi viidiyoo akkasumas dookumantarii adda addaa kan eega WhatsApp banatanii hanga har'atti hiriyoota keessanii waliif ergaa turtan osoo tokkollee irraa isinirraa hin irratin jechuudha. Sagaleen adda addaallee kan hiriyoota keessaniin WhatsApp irratti waliin haasoftan otoo isinirraa hin badin hordoftoota keessan guutuu waliin bilbila haaraa yeroo bitattan bilbila haaraa irratti akka isinitti dabarfatuu dandeessan setting haaraa gadi nu dhiisee jira. Akkuma beekamu duraa WhatsApp bilbila tokko irratti yoo fayyadamaa turre bilbila birarratti yoo dabarfanna jenne haaraatti nu banama jechuudha. Hordoftoonni duraa nu achirraa qabnulleen guutummaan guututu irraa bada jechuudha. Kanaafu jechuudha har'ammoo saniif furmaata guddaa kan ta'u viidiyoo ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe. Gaduma sagantaa keenyatti namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe like share gochuu hin dagatina. Amma kallatti mankara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. WhatsApp keenya hordoftoota keenya guutuu waliin akkasumas footoo fi viidiyoo hanga har'atti WhatsApp kanarratti nama waliin fayyadamne guutummaan guutuutu akkamitti bilbila haaraarratti dabarfatuu dandeenya aappii tokkollee osoo hin fayyadamin kan jedhuun isiniin jedhee ture. Egaan hordoftoota kiyya paaswordii tokko duwwaa fayyadamuudhaan waan kana sirreeffatuu dandeessan jechuudha. WhatsApp irratti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Nafaana bu'aa WhatsApp keenya keessanii seenna yeroo tokkoof. Sana booda WhatsApp keenya haala kanaan nuuf banama tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda ammallee asirratti gadi buutanii setting bakka jedhu kanarratti cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa WhatsApp keessan yeroo haala kanaan inni isiniif dhufe asirratti gadi buutanii chaatis bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa ol harkistu jechuudha. Suuta jettanii haala kanaan ol harkistu. Jala kanatti gadi buutanii chat backup bakka jedhu kana cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Akkuma beekamu kana dura WhatsApp irratti footoo fi viidiyoo bakka itti kuufatuu dandeenyu Google Drive irratti kaa'atuu dandeenyu jechuudha. Viidiyoo isaa barsiiseetiin ture jechuudha. Bal'inaan chaanaala kiyya jala seentanii argatuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo hordoftoota kiyya settingiin haaraan inni nuu fide jechuudha. Isuma jalatti kana nuu fide jechuudha. Kun akkuma argitan mallattoon qulfii kan irra jirtu kana nuu fide jechuudha. Paaswordii tokko duwwaa fayyadamuun jechuudha. Waan Google Drive irra kaa'annu kana guutummaan guutuutu asirra kaayyatuu ni dandeenya. Akkasumas waan hangarraa WhatsApp kana irratti hiriyoota keenya waliin adeemsifne guutummaan guutuutu hordoftoota keenya waliin otoo nurraa hin badin jechuudha gara bilbila haaraa irratti dabarfatu akka dandeenyu settingii kana gadi nu dhiisee jechuudha. Mee bal'inaan waliin ilaalla waan keessa jiru hordoftoota kiyya. Yeroo inni haala kanaan isiniif fide asirratti gadi buutanii maal gootu end to end ka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya asirratti kun waa hundaa dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha. Protect your backup was end to end encryption nu jedha jechuudha. Kana jechuun gaa hordoftoota kiyya hincitii keenya guutummaan guutuutu backup kanaan turn on goonee jechuudha. Guutummaan guutuutu akka eeggannu nu malee akka namni tokko hin arginetti jechuudha. Hincitii keenya akka eeggannu nu gorsaa jechuudha. Nuun alatti cufaadha jechuudha. Namni tokko arguu hin danda'u jechuudha. End to end encryption nu jedha jechuudha. Kanaafuu maal goona hordoftoota kiyya asirratti gadi buutanii turn on bakka jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan mata duree kana qabatee isiniif dhufa end to end encrypted backup nu jedha jechuudha. Mata duree kana qabatee nu dhufa hincitii keenya guutummaan guututtu jechuudha. Namni tokko akka arguu hin dandeenye backup kanaan jechuudha akka cufannu nutti himaa jechuudha. Asirratti illee yoo gadi buutan hordoftoota kiyya maal argattu to protect your end to end encrypted backup create a password you will need this password to restore your backup nu jedha jechuudha. Kana jechuun gaa hordoftoota kiyya guutummaan guututtu jechuudha hincitii keenya akka eeggannu nu gorsaa jechuudha. Akkasumas paaswordii haaraa kan nu malee namni tokko hin beekne akka kireet goonuu nu gaafataa jechuudha. Hordoftoota kiyya paaswordii kana nu malee namni tokko beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka itti cufannullee walumaan ilaalla jechuudha. Namni tokko arguu hin danda'u jechuudha nu malee jechuudha. Asirratti kunoo dubbistanii adda baafatuu dandeessanii jechuudha. To protect your end to end ka jedhu kana dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti illee bakka mallattoo raajifannoo nu kaa'e kanarratti jechuudha. Jala kanatti foormishiina hundaa'u as jalatti nuuf kaa'ee jira jechuudha. If you forget your password and lose your phone WhatsApp contact help you recover your backup nu jedha jechuudha. Kana jechuun hordoftoota kiyya paaswordii keessanillee yoo kan dagattan ta'e jechuudha dhuma irratti jechuudha WhatsApp keenya jechuudha recover your backup recovery kanaan jechuudha backup kanaan akka deebifatuu dandeenyu WhatsApp keenya nutti himaa jechuudha. Yoo
fakkeenyaaf paaswordii kanallee kan daganu taate baakaappii kana fayyadamnee deebifachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas yoo paaswordii kana hin beekne baakaappii kana hin beekne WhatsApp keenya guutummaan guutuutu akka deebifatu hin dandeenye nutti himaa jechuudha. So kanaafuu maal goona jala kanatti gadi buunee create password bakka nuun jedhu kanarratti maal goona paaswordii keenya create goonaa jechuudha. Paaswordii haaraa kan mataa keenya kan nu malee namni tokko hin beekne irratti create goonaa jechuudha. Hordoftoota kiyya create password bakka jettu irratti cuqaaseetiin anamma itti guutaa jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabdan hordoftoota kiyya sirriitti adda baasee kan isinitti himuu qabu paaswordiin kun jechuudha dijiitii 6 fudhata, dijiitii 6 ol fudhata, dijiitii 6 gadi hin fudhatu jechuudha. Lakkoofsa 1 2 3 akkasumas abaaca jettanii yoo itti guutan isinirraa hin fudhatu jechuudha. Qubee fi lakkoofsa wal keessa itti guutuu qabdan dijiitii 6 nama itti guutaa na eega. Ani amma kunoo paaswordii kiyyallee itti guuteetiin jira jechuudha. Jala kanatti gadi buunee neekistii ni jirti, neekistii goonee gara fuulduraa deemna. Sana booda haala kanaan nuuf bana maal nuun jedha asirratti type hard nuun jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf paaswordii mareefuun tana itti guuttasan otoo hin dogongoriin asirratti guuttanii jechuudha. Amma seef godhuuf deemna waan ta'eef jechuudha. Isa dhumarra jira waan ta'eef jechuudha. Kanuma reefu irratti guuttasan irratti guuttanii jechuudha. Kun asirratti dubbistanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu jala kanatti gadi buunee maal goonaa kanuma reefu achitti guunne san itti guunnaa jechuudha. Kuno anamma itti guuteen jira jechuudha. Amma paaswordii kiyya itti guuteen jira hin irraanfatina. Kan reefu gamasitti guutanii fi kan ammasitti guutanillee tokkomaa jechuudha. Waan tokko qubee takka yoo keessaa dogongortan jechuudha isinirraa hin fudhatu jechuudha. Neekistiin jala jirti neekistii goona. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Kuno akkuma argitan amma asirratti mallattoon qulfiitu raayitii gubbarratti nuuf baasee jira jechuudha. Jala kanatti illee yoo gadi buune maal nuun jedha create your end to end encrypted backup nuun jedha jechuudha. Kanaafuu maal goona hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buune create bakka jedhu kana cuqaasnaa jechuudha. Create goonaa jechuudha. Kuno akkuma argitan amma enabling jedhaa jira jechuudha. Kana booda hordoftoota kiyya haala kanaan backup app nuun jedha jechuudha. Amma kanaafuu maal goona backup app bakka jedhu kana cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Akkuma argitan amma hojii eegalee jira jechuudha. Kun akkuma argitan kan reefu asitti off jettu sun jechuudha. Amma asirratti on nuun jedhee jira jechuudha. Ni eegganna hanga kun asii lakkaa'ee gamanas ba'utti ni eeggannaa jechuudha. Sirritti hordofaa isteepii baay'ee salphaadha jechuudha. Amma booda bilbila haaraa yoo bitattanillee jechuudha. Hordoftoonni keessan otoo isinirraa hin hir'atin otoo abaluu saniin dhabe kan waggaa meeqa hiriyaa waggaa meeqaatiin dhabe WhatsApp kiyya waliin dhabe jettanii osoo hin cinqamin jechuudha. WhatsApp keessan biyya Ameerikaatti yoo fayyadamtan yeroo biyya galtanillee lakkoofsi sun sababa isiniif hin dalagneef dhabuu dandeessan. Garuu karaa paaswordii tokkittii kana otoo hin dagatin jechuudha deeffatuu dandeessanii jechuudha. Hiriyoota keessan kan Ameerikaatti waliin turtan sababa WhatsApp lakkoofsa Ameerikaa sun isin jalaa cufamuuf yookaan lakkoofsi biyya Arabaatti fayyadamaa turtan isin jalaa cufameetiin yeroo biyya galtan WhatsApp keessan akka dhabaa jirtan ni beeknaa jechuudha. Kanaafuu otoo hiriyoota keessa sanillee hin dhabin jechuudha. Karaa salphaa ta'een haala kanaan deeffatuu ni dandeessu jechuudha. Ni eegganna kun amma dhumaa jira parsantaa 68 irra jira hamma inni 100 guutu ni eeggannaa jechuudha. Wabsaan eeggaddaa kunoo 99 irra jira dhumatee jira jechuudha. Kunoo amma guutummaan guututu 100 guutee jira ufumaan on ta'ee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya amma reedii ta'ee jira jechuudha. Amma boodan jechuudha waan guyyaa guyyaan jechuudha ani asirratti hiriyoota kiyya waliif ergu jechuudha. Guutuun guututti ufuma isaatiin harkisaa jechuudha. WhatsApp kun yoo dileet illee ta'e ufuma isaatiin sagalee namaa qabu akkasumas viidiyoo namni naa ergu akkasumas footoo namni naa ergu guutuu dookumantarii dabalatee of keessatti qabataa jechuudha. Ani yeroo barbaade asuma keessa seenee waan barbaade ilaallachuu danda'a jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafuu haala kanaan sirreeffattanii hiriyoota keessan kan jaallattan osoo hin dhabin jechuudha. WhatsApp biyya feetanitti yoo fayyadamtan biyya keessanillee yeroo galtan lakkoofsuma biyya keessanii qofa itti jijjiirrattu jechuudha. Yeroo bilbila haaraa bitattanii WhatsApp lakkoofsuma biyya keessa jirtaniitiin banattan jechuudha. Bakkuma kana dhuftanii asirratti guutu paaswordii kana yeroo isin asirratti guuttan kallattimaan jechuudha. Wanti WhatsApp sanirratti isin geggeessitan gara WhatsApp kanatti isiniif darba guutummaan guututti footoo fi viidiyoo namni isiniif erge dookumantarii namni isiniif erge guutummaan guututu garana isiniif taraa jechuudha. Haala kanaan sirreeffatuu hin dagatina. Egaan hordoftoota kiyya akkuma beekamu barumsi keenya kallattii hundaan akka isiniif tamsa'aa jiru ni beektu jechuudha. Kanaafuu warreen peejii Oxygen Media Network jalaan hordofaa jirtanillee bakka watch now jedhu tana cuqaasaatii gara YouTube koottatti bal'inaan barumsa keenya achirratti baradhaan isiniin jedha. Parsantaa 15 qofaatu isin qaqqabaa jira waan ta'eef bal'inni barumsa keenya gara YouTubetiin darbaa jira. Achirra dhuftanii baratuu ni dandeessu. Fagoo osoo hin deemin jechuudha. Maqaa chaanaala keenya barbaaduuf osoo hin cakkamin peejii keenya jala gadi seenuun bakka watch now jedhu
jedhu tana cuqaasuun gara YouTube keenya dhuftanii bal'inaan achirratti barumsa baratuu ni dandeessu jechuudha. Bakka watch now jedhu tanallee yoo cuqaasuu baattan jala kanatti illee yoo gadi buutan jechuudha. Oromaan bakka jettu mallattoo YouTube ta'e irra jirtu tana yoo cuqaastan kallatti maan jechuudha gara YouTube keenya isin fida achirratti bal'inaan barumsa barachuu ni dandeessu jechuudha. Waan isin dhibe bilbilaa fi kompiitararra waan isin dhibe hundumaa paaswordoota garagaraa jechuudha achirraan argatuu ni dandeessu jechuudha. Koodiiwwan hincitii baay'eetu achi keessa jira. Achirraan deemtanii hordofuu hin dagatina warreen gara peejii Oxygen Media Network jalaan na hordoftan. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo barumsa irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka warraa baratanii fi akka itti gammaddanillee abdii guutuun isinirraa qaba. Marree isinilleen chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'u hin dagatinaan. Akkasumas viidiyoon kulleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatinaa. Bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaa. Warreen hanga ammatti viidiyoon keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyoon barnoota baay'eetu as keessa jira. As keessa waan barbaadan waan bilbila keessanii wal qabatu waan isin rakkise hundaa as keessan dhuftanii furmaata argatu ni dandeessanii isiniin jedha. Barumsa irraaf qabadhe asumarratti kan raawwatu ta'a. Barumsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.